Yeroo tokko abbaan tokko ijoollee 6 qaban turan. Ijoolleen 6 isaan qaban kun hundumtinuu walii hin galan turan. Kanarraan kakee abbaan dulloomaa dhufan kun yaaddoo guddaa keessa seenan. Guyyaa tokko akkas jedhan ijoollee isaaniitiin. Mee yaa ijoollee koo hundumti keessanuu ulee yoo taane dullaa tokko tokko qabaatii koottaa jedhaniin. Hundumti isaaniitu waan wal morkaniif ulee yoo taane dullaa tokko tokko qabanii gara abbaa isaanii dhufan. Abbaanis akkas jedheen, mee ulee kanaa cabsaa jedheen. Wal morka waan deemaniif martinuu qasharam godhan. Caccabsan. Yeroo kana abbaan akkas jedheen, ulee cabsitan kanaa mee walitti hidhaa jedheen. Walitti hidhan. Kan bakka lama cabsan san hundumaa jechuudha. Deebisee abbaan kun ammas gaafii tokko isaan gaafate. Mee ulee amma caccabsitan kana deebi'aatii cabsaa jedhe. Walitti hiitan kana mee deebi'aatii cabsaa jedhe. Hundumtinuu hin yaalan, cabsuuf hin yaalan hin danda'amneef. Dhuma irratti akka hin dandeenye abbatti himan. Abbaanis akkas jedhe, yaa ijoollee koo jedhe. Gaafa ulee tokko tokko cabsaa isiniin jedhe hundumti keessaniyyuu qasharam gootanii cabsitan. Yeroo ulee kanaa deebisee walitti hidhaatii cabsaa isiniin jedhe ammoo tokkoon keessanillee cabsuu dadhabdanii jedhe. Kanaaf yaa ijoollee koo yoo adda taatani diinni akkanatti isin caccabsa. Yoo tokko taatan immoo eenyus isin cabsuu hin danda'u jedhe. Abbaan isaanii dheeraa hin turree hin boqata. Ollaan ijoolleen kun gaafa abbaan du'e wal dhaban wal fixan jedhee eegaa ture. Abbaan garuu waan tokko dhaameef, yaa ijoollee koo jedhe. Walii galus yoo dadhabdan ganama hunda waliin bayaatii gooba san irra taa'aa jedheen. Gooba yoo taane tabba isa jedhamu jechuudha. Wali qabamaatii achi irra taa'aa jedheen. Ijoolleen gaafa abbaa ofii awwaalanii ka'an ollaan ijoolleen kun ammaa wal fixan jedhanii osoo eegan isaan ammoo gooba gubbaa taa'anii ganama hunda bayaa gooba isa irra taa'anii waliin dubbisan garuu gooba isa irra taa'anii. Ollaan maal jechuu eegalee maatiin ebaluu abbaan du'ee jennaan walii galanii jechuu eegalan. Walii galtee isaanii kana sodaachoo eegalan. Warroonni qara isaan balleessuuf ture amma isaan sodaachoo jala qabe. Obboleewwan kunniinis waan diinonni isaanii yaadaaran kana hin hubatan. Walii galanii taa'uun akka bu'aa qabu hin argan. Gaaf kan ka calleedhaniituma wal bira taa'an san walii galanii waliin jiraachuu danda'an. Gaafa walii isaan galanii waliin jiraachuu danda'an ollaan qara isaan nyaachuuf isaan balleessuuf yaadaa ture isaan sodaatee jedhama. Yaa saba kiyya, yoo walii galleetiin jenne ollaan keenya nu sodaata. Diinni keenya nu sodaata. Warroonni nu caccabsuuf yaadan, nu hurkuteessuuf yaadan nu sodaatan. Yoo walii galleetiin jenne eenyullee nu hin cabsu. Wanti kun jireenya addunyaatiifis jireenya hafuuraatiifis hin ta'a. Amantoonni yoo walii gallee waliin hojjanneetiin jenne humni nu dhaabsisu tokkos hin jiru. Yoo walii hin galle immoo wanti hojjannu tokkos hin jiru. Kanaaf waldaa keessatti walii galanii wangeela labsuun baay'ee barbaachisa. Waliin dhaabatanii wangeela warra hin dhaqqabneef dhaqqabsisuun baay'ee barbaachisa. Walii gallee waliin dhaabannee wangeela Waaqayyoo hanga dhumatti akka geessuu dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Eebbifama.